geessanin goote bariitaa sadaffaa moo barii afuraffaa moo natti dhufte. Ati namicha adda waltee abbaa warra kiyyaatu du'e jetteeni. Qooy abbaa warra isitti du'e jeeni tan achiin booda inni dide geemii guyyaa deemii naa kaasuu dide bilbila. Marsaa lammataa gaafa siin geemii taphattee kalaas naa kaase amma. Osoo anaaf hin bilbilini boo'icha jammarte isiin achi nan boo'anii ati jammari naan jette. Nan yaanii yoo ani achi ati bilbili naan jette tola jedhan isiin achi boo'u jammarara ani itti bilbile namichatti. Kazaa namichi na yalaa kaaset maal taatanii naan jedhe. Bakka ani geetuma dhaluun sagalee ol fudhadheetan bakka ani na iyyee isiin asii afaan oromootiin yalla tiyyi sitti muddi gaatee ijii maatiin jettareetti muddi naan jette. Isiin immoo isiin jetteetti beekin osoo waa'ee kan koon beekin osoo waa'ee ganniin beekin osoo hiriyummaa keenya nu waa walii taanen beekin akkamatti habarraqa namni kun rabbi nuti waan baay'ee walii taane rabbi. Kazaa ani hojjetan bo'aa isin achi yalatti jiitti muddi gaama margede namichi kalaas yaa namichi. Kazaa amma namichi narraa cufee isii sossobee amma deebi'ee isirraa siqee naa bilbilaam irraa fagaatee. Maaltu du'ee jennaananii dhugaa rabbii irsatu jalaa du'ee. Haati siitis hospitaala ciiftii jarri du'uufta isinis du'uuftaati hadaraa baabbayyaa dhaqqabattu akka tikeetti murtuufi bakka guyyaa akkamsitti muraa fi tikeetti na muraa fi nan galcha bakka inshaallah innana qobatti isin gaa hadaraa bira eegin jeen amma isin isuu dinnan ammas naa bilbile dhiisi jeeyin gaa dhiisi jeeyinii naan jeen taa'uu asli dhugaa rabbi waan oromoo na haganu rabbi kun oduu akkatti taa'uu halkan kan ammalletti bilbilti namichi na biraa deemuu dideetti namichi immoo amma isin ofirratti beeksiftee. Shakkee dhamma irpoortii wajjin deemetti hamma siin shaanxaa mazzantu hamma siin kaan gootu kana namichi biraaf qoqsuu dideema. Yeroo sanitti maaliifin isin ofirratti beeksifte akkanaan dura irraa amma himattee uummannis bakka isaan tiktokii ilaaluuf taasa'ee waan isin gooten beeku irratti beekanii namichi shakkee irra deddeebi'ee gaafa jettu. Tiijii namichi poolisii natti yaamedda amma irpoortii keessatti natti bilbilte sa'aatii meeqatti akka Dubaayitti sa'aatii 3 halkan keessa ani rafinnaan jette gaa irrafu najjeesaan rafinii. Yoo ani akkasitti bilbilatin immoo nama akkasitti naa bilbileetti tole yetan taatan bule sa'aatii 4 gisee ta'u namichi. Khazaaba shaanxaan maaliif hin deemne Itoophiyaa maaliif qabda shaanxaan haa deemu jaannashi. Shaanxaa isin Itoophiyaa akka hin deemne kutti gaa isin gara Dubaayii zoorfachuudha. Inni immoo maaliif Itoophiyaa irraa kutta jee shaanxaa bira jedhe namichi irpoortii keessatti bara. Gisee kaan itti muddee yennaan gannii tan ta'e itti himti amma namichatti bakka. Bakka Itoophiyaan deema yennaan gaafa kan poolisiin uftee gannii achi keessatti hin qabanii achi immoo danaa bilbilteeti micaa kanatti bilbilaan jettee gaafa micaa kanatti bilbiluuf micaa sun immoo waan jeeni anis immoo isiidhaan poolisii sigaa qabu kontiraata koo fixee deemuun barbaada jeein hin jeen achumaan poolisumaan jee akkasuma jeen poolisumaan itti gixxin goytuma jeein hin jeen. Kazaa isin achi hojjettee poolisiidhaan kontiraata koo fixee deemuun barbaadetteen akkuma dhajeessan jetteen poolisiin achiin booda achi qabee shaanxaasii as deebisee fi namichaan deemi jedhanii akkasii achiin geessine kaanselashinii godhanii shaanxaasii kan wasaname ergaa fuudhanii xiqqishuu wayii harkatti shaanxaa tokko bichaa kennanii fi shaanxaa 3 kiiloo achi Itoophiyaa miti gaagara Dubaay hin eeyyamamuuf jedhanii achitti gati jedhanii achiin booda tara gaaggaatee teessee namichi biraa deeme namichi immoo biraa deemu natti bilbilaam. Duraan birri eenyutu ergaaf anatu ergaaf ganniidha. Isin namicha ani bira hojjedhutti ergitee namichi ani bira hojjedhu natti kenna ani immoo micaa kanattan kennaa fi micaa sun immoo hin galchaaf micaan amma kunoo irratti waloolan jira. Shaanxaan maaliif hin deemne Itoophiyaa maaliif qabda shaanxaan haa deemu jaannashi. Shaanxaa isin Itoophiyaa akka hin deemne kutti gaa isin gara Dubaayii zoorfachuudha. Inni immoo maaliif Itoophiyaa irraa kutta jee shaanxaa bira jedhe namichi irpoortii keessatti bara. Gisee kaan itti muddee yennaan gannii tan ta'e itti himti amma namichatti bakka. Bakka Itoophiyaan deema yennaan gaafa kan poolisiin uftee gannii achi keessatti hin qabanii achi immoo danaa bilbilteeti micaa kanatti bilbilaan jettee gaafa. Bishaan asi naqanii achi nagaan gara sila fidanii hin qaanfadhe jechuu qaanii qabaan ta'eef lafa laalati. Qaanii qaba achumaan lafa dha jechuudha ummatumaa gada baay'atu argine takkaa jechuudha takka aruusumaa dhaqee deemu. Olii gadi waliin ummatuma kanarran qaanfadha lafa laalati hin sirba. Mucaa kabajaa siin daaraan qabe. Bishaanatti naqanii onna fuudhanii achitti na deebisan bakkatti na deebisan subhaanallah nan jaaladha mucaa kana baay'een jaaladha edaa jaalala irraa na qabe asumatti gaggabee lafa dhee. Jaalala isaatiif akkasitti gaggabee jirtaati amma. Jaalala isaatu natti jira edaa asuma gaggabee zooree mataa naannoo. Haya. Gaafa lafa dha'uusaaf viidiyoo waraabne malee isaan amma gaafa sargii keessatti namni hedduun hin waraabne
teessisanii bootaa taa'anii achina deebisanii bootaa deekashiin jedhanii kanaafne lookaan itti guuranii miti wanni kana jechuudha. Achitti bootaa teessuma na geessan na teessisan. Achi booda yeroo na teessisan booda achi booda yeroo na teessisan booda maal taate na jedhan baafadhaa kiyya maaf lafa dhoofte na jedhan. Nan bu'aan immoo eebbuu inni na gaafatu wamaan taane yeroo tokko faadhatiin aruutuma kiyya arguu irratti iyyuu ni gammade jechuudha. Namni baay'een dhufeetiin nu bira jijjiruutu kana gammachuu qaba jechuudha. Hedduu gammachuu qaba ture jechuudha. Osoo gammachuu qabaachuu baadhee lafa dhabu dubartiin amma akka xiyyaa tana garaa laaftu jirtu dubartii akkanaan argatullee jedha. Nama dhagee waan jaantaa koomantii jalatti. Osoo neerumin dura raamantu Safwaaniin jaaladha jechaa turte. Laala inki jiban in beekana boo akkanaan Safwaaniin eessatti iyyuu akka beekun beekani wallahi an Safwaaniin keessa wajji dubbadha malee ani asirratti takkaa Safwaaniin wajji dubbadhee beeku. Takkaa keessaan dubbistee raama. Nan beeka'ee keessaan dubbise. Inki jibu. Akkamitti beekan inki jibani Safwaaniin inki jiban wallahi Safwaaniin an obboleessa kiyyaan jedhan malee yeroo hundumaa itti YouTube irratti illee barreessuu fi obboleessa kiyyaa abbaa mana haadhaaf naan isin kabajadhee wallahi abbaan afnaan garuu keessa na dubbisee ni beeka akkami abbaa afnaaniin jedheeni assalaamu alaikum haati afnaan isin bira jirti isin abbaa afnaanii jedheeni abbaa afnaanaan jedhan achi booda seensa argadhe lakkoofsisaanii hin beeku ugurumaa argadhe YouTube irratti na argamoo hin beeku maali hin beeku YouTube irratti na darbannaa fakkaata lakkoofsisaanii malee lakkoofsisaanii akkana wal dhufu akkanumatti namaan dhufu jechuudha. Maaliif lakkoofsisaanii lakkoofsa namaa bahu miti daddafe isaan naa barreessanii haa qaddafanii jechuudha hin haaqan YouTube irra. Obboleettii tiyyaa naan jedhan akkam jirtaa obboleettii tiyyaa anillee nagumaan jira ani abbaa afnaanii haati afnaanees isin bira hin jirtu naani ni jira naan jedhan afnaanoo akkami jedhee fayyaadha naan jedhan numaan gaafadha afnaanii matanaan gaafadha yeroo baay'ee jechuudha afnaan acham afnaanii jira nan jaaladha baay'ee abbaan afnaan immoo TikTok irratti ogguu dhufan immoo laalee naayii biratti dheeggadda torbaan tokko geeraa gan arge wajjin argee asii abaaboo wayii daddarbuu feegale kanuma yookaan jaalala se'atu. Abaaboo kanuma ani abaaboo erguuf kana jechuudha abbaa afnaan akkanumatti hin jaalladhe wannan obboleessa kiyya ani nama jaalala irraa nan qabu wallahi jaalalli nama namaatirra ilma namaa kan fuudherra jaalalli nan qabu fuudhanii waan jiran anillee heerume jaalala irraa qabatuu hin danda'u jaalala obbolummaa nan qabaaf jechuudha obbolummaa maatii qabanii isaan maatii qabanii akkamitti hin jaaladha leesh jedhan akkas hin bareedu ani nikaa qaba nikaa wajjin nama jaalatu hin danda'u abadan ajandaa uumachuuf gaafar jedhu. Onneen tiyya akkana onneen tiyya cabxee jirti nama biraati bira gahuu hin dandeessu jechuudha. Onneen tiyya ta nama bira gahuu hin dandeessu. Yoo kanarraa hiikkadhee yoo kana ofirraa baase qofa jaalalli namarraa na qabuu danda'a. Namatti hidhamuu danda'a. Qubeen tun amma narraa bahu jechuudha. Hin feetu qubeen tun narraa bahu hin feetu. Leeshoo jettanii waan hin heerumee fi qubeen tun narratti rakkattee ergi ilaalaa. Akkanatti ulfaatti qubeen irraa mootitti uuyi. Laal yoo si qabde booda harkasi murtii diraama irraa baasi guddisi. Walaa. Taaptaan godhaan ijoollee. Afuufuu qabaa miti hin oowwa. Harki yoo oowwe faa sirriitti furdatuu danda'a tiki. Bar qubeen tun wanniidha. Qubee warqii naa miti abbaan manaa koo. Qubee warqii sagalee cufatanii jiranii.